miidiyaalee hawaasaa, televezyiinii fi yuutuubii, feesbuukii fi tiwiitarii hunda sabaa himaalee. Hojiilee keessan hedduun ilaale, baruudhaafis hedduu iyyaale. Hedduu nama ajaa'iba hojiin keessanii, wanni isin facaastan ummataaf fi nagaan teessanii. Miidiyaalee gaafan jiru hunduma isaan baanu warreen ani baanu if beekan isaanu. Warreen ani baanu warra haasawaa jibbiinsaa ummataaf dhiyeessani, warra hawaasa obbolaa waliin nyaatee dhugu walitti geessani, warra hawaasa nagayaa waliin ficcisiisanii, hammeenya barreessuun ifiif nagaan ciisanii, warra gabaasa sobaatiin ummata wal nyaachisan, warra doorsisuu fi sodaachisuun ummata yaachisan. Malee isin miti warri hawaasa gidduutti nageenya labsitan, warri dhugaa gabaasuudhaan gabaasaalee hamaa hamilee cabsitan, warri dhugaa gabaasuudhaan hamma humna keessanii dhugaadhaaf dhaabbattan bakkuma teessanii, warra dhugaa gabaasuudhaan ummata gidduutti nageenya tiksitan, warra shira kijibaan tuulame dhugaadhaan jiksitan. Warreen akka keessanii kanaaf kabajatu isaaniif mala dhugaa ummataaf hojjedhaa, ejjennoo keessan jabeessaa. Hojii boonsaa hojjettaniif dhugaan keessan ni gala. Amma immoo as deebi'ee isin hundaa gorsan isiniif qaba. Sobaa walirra duultanii waliin dhaabinaa gabaa. Akkuman kaleessa jee sibiilli sibiila malee qorqorroon sibiila hin fayyadu. Hawaasa wal nyaachisuun kaleessa nun fayyanne arrallee nun fayyadu. Nu gahee as keessaa habaanu gabaasa sobaa dhiifnee ummata dhugaa dhabeef dhugaa hojjechuuf haa kaanu. Yoo akkas ta'e malee nun fayyaduree dharrii akka irraatti nafu wal geeddararee barrii. Namni irraa baratti gafa barri darbuus seenaan hin darbu, hammeenya irraa bor seenaadhaaf hafa. Hammeenya keessaa bahaa gaarii irra jabaadhaa, ummata keessan biraa seenaa gaarii qabaadhaa. Faayidaa yeroof jecha maa haqarraa dabdan, dantaa dhuunfaaf jecha maa ummata keessan dhabdan. Bu'aa tokko hin qabu hammeenya gabaasuun, ummataaf ummata walirra kakaasuun, hawaasa qoodanii gargar faffacaasuun. Bu'aa tokko hin qabu hawaasa jaalalaa hammeenya barsiisuun. Bu'aa tokko hin qabu kaameraa waraabaa gocha suukanneessa ummata agarsiisuun. Bu'aa tokko hin qabu ummataaf ummata walirra bobbaasuun. Maal faayidaa qaba ummanni nagayaa bahee wal obbaasuun? Maal faayidaa qaba isa kaan faarsaa, isa kaan immoo cilee dibuun? Maal faayidaa qaba isa kaaniif tolchaa, isa kaan immoo dhibuun? Karaa bitaan dhaabbatu namni farda yaabbatu, hatuu jeen gaafatu namni hannaaf dhaabbatu. Hojjechuun nama hin dhibu atumte hojjechuu feenaan, gaarii har'a hojjetteef boru si kaasa seenaan. Inni waa gabaastu waan gaarii gabaasi, ummattoota gidduu yaada hamaa baasi. Ummata hojjettuuf waan gaarii barsiisi, kaameraa waraabii osoo irraan hir'isin, osoo ittiin dabalin ummata agarsiisi. Soba dhiisi malee dhugaa ummataatis waan tokko hin sharafin, duutus du'i malee osoo ijaan agartuu dhugaa jalaa hin hafin. Warri karaa feesbuukii fi tiwiitarii barreessitan ammas dhugaa ummataa barreessaa, tokko tokkoon tarreessaa. Warri dubbistanis warri shubbistanis yoo isin hin taane achuma dhaabadhaa, koomentii jalatti waan feetan gaafadhaa. Waan inni barreesseef osoo hin hubatin isaan arrabsinaa, inni dogongorus gorsaatii qajeelchaa mileen cabsinaa. Kan hamaa hojjetes seenaan ni gaafata, kan gaarii hojjetes seenaan ni yaadata. Boru guyyaan seenaa dhugaadhaaf hojjennee dhugaan laga ceenaa, dhugaa arguu feena.